Ijoollee dhugaa wabiidhaa jechuudha. Kanuma iji koo irra bu'eetu fuudheefi jechuudha. Anillee isheen hawwaafii ture hin bareeddi mucayyooni. Hundi isaaniiyyuu hin bareedu garuu anaan immoo qalbiin koo kan itti nana'e kan onneen kiyya na feete mucattii sana jechuudha. Dhugaa otoo ishee irra buuseefi jechaan ture kaleessa otoo onneen kiyya na dhaabbattu viidiyoon dhumattee jechuudha. Otuun ishee kamtu fuudhaaf jedhuutu viidiyoon addaan dhaabbattee jechuudha. Amma viidiyoon sanii gadhiifamu har'a abdiin eegaa ture. Hedduu tokkoon gammadee jechuudha argitanii mucayyoo bareedduu fuudheef. Yaa Rabbi garuu wabiin tambalalii mucayyoo ishee kan biraa ishee kanaan dura wajjin viidiyoo waraabee tokko gadhiifate ishee jaallate natti fakkaata wabiin garuu isheen ixaa keessa buuteetti ishees taatus sanas taatus kanas taatu kan qalbii isaa eedduu fi kan sammuu isaa eedduu fi kan jaalala isaaf laattu argatee jennaani bareedaadha dhugaa Rabbi sanas taatu kanas taatu haa fuudhu innumti tole jedhee ayyuu irraanfatee jennaani waan irraanfatu miti ijoolleen garuu sapiraayisii godhan jechuudha inni walii isheeyyuu hin beeku waan masaayyuu hin beeku makiinaadha jedhaniini mana jedhaniini ammatu jaartii as keessaa filatta jedhaniini itti maniiru ta'e bareedaa ture isaan mana wal qabsiisanii gaaffiitti ta'ee giraa gabbaa ture jechuudha isallee malee jechuudha. Jaalallee qabatee dhufuunsaa hedduu tokko bareedaadha dhugaa Rabbii bareedaadha maaliif hayyuun dagata itti dagata sammuu keessallee deddeebi'u jireenya isaallee jiraata hojii isaallee seeraan hojjetata erginayyuu na diddee ergiseensa iddoo jaalatte hojii koo hojjechaa hin jiru jedhe mitiire hojii hojjechaa hin jiru seeraan hojii hojjechuutti hin jiru amma hojii isaatti illee hin deebi'aa jechuudha Rabbiin baga simili keesseensi hin jedha fuuchuu qabda mucattittiin dhugumatti siif taatiin bareeddi. Isheen si bukkee teessu sunillee bareeddu wayiiti isheenillee waan amala qabdu wayi natti fakkaatti kanaan duras viidiyoo wajjin hojjeteera ammas immoo tambalalii isaa irratti ishee carraan fuutee fi dhiiseetu ishee bukkee teesse viidiyoo waraabdisee carraa filteef sana qabateetu tambalalii hojjetatee dhufee jechuudha. Ishee bira garaan jirti natti fakkaata amma yoo na itti baasee dubbachuu sodaata natti fakkaata malee ishee bira garaan jiraachuun oolle. Duraanis viidiyoo ishee wajjin dalagee argitanii jirtu ammas immoo ishee tambalalii hojjete yeroo hundaa ishee tambalalii hojjetata argitanii jirtu miti waajjira dalagoo hundee waajjira gara booddee namtichi beektaa saniifuu isheen filate dhiisee kan isaaf kan inni kan naaf taati jedhe filate wajjin jiraachuu mirga qaba garbi maaluma ta'a yeroo hundumaa jechuudha yeroo hundumaa. Viidiyoo wajjin dalagatanii akka jaarsiif jaartii ta'aniiti wal fuudhanii bakka ni jira miti dhugaa Rabbii seera qabeessa wal fuudhanii akka ruuttaaf abirishiifaatti viidiyoo nu dalagan ani akka ruuttaaf abirishiifaatti viidiyoo nu dalaguu jalqaban jedhee kan hin gammadee ture soorettii fi abbii beektu miti akka ruuttaaf abirishiitti jalqabanii gaafa viidiyoo jalqabanii amma isaan badanii jiru. Feekii hojjechaa turan waan ta'eef walii galuu dadhabaniitu garuma karaa faca'an natti fakkaata soorettiinis baddee jirti isaan silaa akkas turan dhugaa nagarree ammaa otoo akkatti wal qabatanii dhufanii ijoolleen kun yeroo dhiyoo gidduutti nuti ijoollee Oromoo keessa nama viidiyoo seeraan nu dalaguu hin qabnu dhugaa Rabbii ijoollee Oromoo keessa nama seeraan viidiyoo nu dalaguu hin qabnu nama beekamtii gurguddaa akkasaa gasmarallee qabu hin jiru jechuu ijoollee Oromoo keessa mee ruuttaaf abirishii ilaala akka isaan itti hojjetan viidiyoo babbareedaa kan namatti tolu daawwattoonni isaanii jalaa fudhatanii hojjetu jechuudha amma isaan viidiyoo gadhiisanitti onneen kiyya na dhaabbatti inni footoo isaa maxxansa jammara otoo viidiyoo gadi hin dhiisin sa'aatii akkasitti na eegaa jedhee footoo maxxansa dursa kan eegaa gaabbee cillaanfadhe yoo hojiin hin jira ta'e hojii kana muxut godheen fixa amma viidiyoon isaanii dhufee gadi bu'uutti jechuudha dhugaa Rabbii natti tola bakka. Hedduu tokkoon jaaladha natti tola maaluma ta'a wabiin keenyas amma dargaggeessa waxxaatiidha otoo akka kanatti nu hojjetanii hedduu tokko natti tolaa jechuudha isaanirra hojjechuuf osoo hin taane viidiyoo masana ilaaluutu iyyuu na hawwata dhugaa Rabbii mee isin warroonni yuutuubii hin qabne nullee yuutuubii qabna warroonni yuutuubii hin qabne attamiin ilaaluun isinitti tola ilaaluun isinitti hin tolu dhugaa Rabbii akkam isinitti tola akkatti duruutaa abrishii amma sabaaf salmiitti ilaala bara. Oromoo Amaaraa hunda guutuutti ilaala. Garbi namatti tola qaba. Viidiyoo isaan hojjetanii si hawwata qulqullina qaba.
Kanaafis numa namatti tola jechuudha. Ijoolleen baay'een hedduu jaallatu jechuudha. Akkuma jaalladhu kana jaallachuu dandeessu dhugaa rabbi. Kanaaf jennaan utuma wabiin keenya immoo akkasitti bahee nuu dhufe tokkuma jaalallee tokko qabatee jaartii tokko qabatee yeroo hundaa akka isaanitti viidiyoo waraabanitti nu waraabe onneen kimbil itti nu gooti. Hin gammanna jechuudha. Nutti tola jechuudha. Dhugaa rabbi nutti tola hedduu. Amma diraamaa afaan Oromoo kan sirriitti hojjetee biiroo guddaan ilaalamaa jiru akka Itoophiyaa keessatti wanniidha waaqoofa diraamaa waaqoofa malee maaltu ilaalamaa jiran ilaalamu inni kaan qulqullina qabu inni kaan boocaadha bis nama hawwatee nama ilaalchisu jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan utuu wabiin faan immoo akkasitti hojjetanii wanee dasilaalikko inni bataam dasilaal nutenna ati viidiyoo kee hojjetachuu feetta warri viidiyoon hojjetatinoo maaliif daawwatu akka itti maaf ilaalu dhugaa warri viidiyoon hojjetatan nama ilaalanii hin ilaalu. Kanaaf kan waan jaallataniif ilaalu jechuudha dhugaa rabbi. Akkasii viidiyoon har'aa kana fakkaata baay'ee liyaasuu hin danda'u sinaa nan tana nan odeessa silaa beektaa akkan itti odeessu na been jaartiin ta'aa jirti sanii nan cinqame nan hudhameen jira na'uuteerti jaartiin na'uutee hin jiniin jedhalaa dhugaa isinitti muunnan morma kana kiuunan naqandee akkatti furan baafan sokketti dhakaani sila munaan odeessa mitire saniif naqaddi jechuudha. YouTube biraarratti hojjedhee nufi amma viidiyoo kan biraan hojjedhee isa waa'ee Sabiriinaa afaan hojjedhee isallee amma ganaan fe'a jechuu wal faana natti dhufe amma beektaa dubbiin tanaan jira yaadoo akkasi kaasumayyaan kaleessaa ayyuu rikoordii qabdee fi sagalee qabdee fi dhiifama gaafatte dhiifama gochuu fi diddeetu miilla kee tokko fuudhee jechaanii jirti miti balaan buute uummanni wal fixuu deema bara uummanni wal fixuu deema baraan of eeggadhaa malee uummanni dilii walitti kaasaa jira dhukaasa walitti banaa jiru jechuudha. Saatiin meeqaa jiru biyya na nyaatte deeqaa 20 tafe amma nyaata nyaachuuf deeqaa 20 tafe saatii 8tti nyaatu akka Itoophiyaa akka biyya kana saatiin 2tti nyaatu gurbaata hojiidhaa gala poolisiidha dheetu poolisiidha poolisii kana mana sodaadha bara gaafa inni dhufu edeni ilaala miskiina duutu fakkaadhee sana sirraa goota fakkaadhee isinitti yaa ooluna seetan achi mataa gadi qabadda bara. Akkasii viidiyoon isinitti dheerachaa jirtu natti fakkaatan dheeressu viidiyoo daqiiqaa 8 caalaa gadi dhiisuu beeksisa gidduu naa galchee nan nagaa. Viidiyoo immoo dagachuun irraanfatina ani yeroo tokko viidiyoo tokkotti waraabee fidee gadhiisa. Sa'aatima firii argattin hojjedha waan ta'eef viidiyoo tokkotti wayyabbo viidiyoo tokkotti sabiskiraabii namaa guddisa malee isa odeessan kana ijoolleen sabiskiraabii namaaf hin gootu dhugaa garaan laaftu ijoolleen keenya tokko lanyaadha.